Rashaan jira huccufti ilmaan afran qallooti. Hawwisoo urjii bakkalchaa qofaan afran qalloo jechuu turan. Gaafana duuba Usmaa'iloon kun waan dalagu tana dalagaa wallise. Hay afoonni walliftanii jennaan ni wallifte. Hay duuba hoo midhaan itti gaafas walaloon jaanii midhaan itti dhabne malee ta'e. Hay an midhaan baasuun hin danda'aman ifuma qabe. Aboo seema kabarbaadu qabee akkasitti hawwisoo sun geesse achi itti gattaa'ee hawwisoo sun ol kaasee hanga warri nu duraa dhiichis cufa bira dabarse. Akkasitti egaa akka hayyuun keenya Mahamad dubbatetti hawwisoo sun ol kaasee miila lamaan dhaabe. Akordiyo cabsaan achitti hafte. Raadiyoon cabsaa hafte. Ayyuub Abubakar Muhammad dheeraa utaalee Maqdishoo bu'ee qabsoo biraa eegalee afaan Oromoo raadiyoon cabsaa kijibsiise. Asitti duuba dirqiin funyaan urrii akka mootummaan Haile Sillaasee raadiyoon abartu. Gaafaan alachiin dubbatti dachiin jiru namoota baatii jahaa torbatti mareen tanaa garii jechuun gaafaan ani ka'ee yaa haadhatoo aliyyoo gutusha yaa tiruuje amat tokko booda jennaa tuula taawaa jaa warra biyya bal'ootan biyya abbaa keenyaa nu rakkisee hudhee afaan keenya malee afaan biraan jiru jaan afaan sicaane bahe jaanii. Duuba dirqameeti mootummaan Haile Sillaasee raadiyoo magaalaa keenya, magaalaa Abaadir, magaalaa Nagayaa, magaalaa dura diinuu seena keessa raadiyoo bane. Filaan kiyya banamte jee Abubakar Muusaa Wadaa yeroo baajaarraa utaalee bu'e. Maalirra kaa'e raadiyoo sun saanjaan soosteenyaa kifla xoor nama nyaatu ofan nama nyaatu. Waan nuuf baname jennee saanjaa kifla xoori aboo raadiyoon saanjaa kifla xoori. Abubakar Muusaa Wadaa yeroo baate seenee duuba saanjaa soosteenyaa kifla xoorii soosteenyaa kifla xoorii sunii darsaa jedhamu. Nagaan lammeessaa baanaan afaan Oromoo raadiyoon cabsaan haftee afaan Oromoo raadiyoon bareeche raadiyoon ijaara raadiyoon ajjeesaan sabise. Duubagaa magaalaan tun magaalaan Eebaa magaalaan Hararii magaalaa warri bilisummaa feene jiru qubateetti habaqaadha. Kunum jedhanii warri Soomaaliyaa bilisa baase. Asitti dhufee wal jaaree gabbatee ummanni Hararii halkanii guyyaa wal bira dhaabbatee waan qabu akka biyya irra gannaqee manguddoo isaanii sanii jecha garafamtee miidhamtee kunum sanduubaani cabsina facaan dho'isanii baasanii Jumhuriyaa Soomaaliyaa ijaaramte. Gargaarsa uummata Harariiti. Achi Ziyaad Barreen dhufee uummata facaase warri SNN as dhufee waan raasutel keenya kana qubatee asin wal jaaree bahee mootummaa Soomaalii kuffisee mootummaa Ziyaad Barree kuffisee hanga isaa moratee keessaa bahe. Magaalaan Harar magaalaa Abubakar Muusaa Wadaa yeroo jaarraa abdiisaa akkuma warra isaan duraatti guutetti guutee thank you yaalmaan Hararii. Yaa aanoota keenya, yaa foon keenya, yaa dhiiga keenya, isin warra nagayaati, warra jaalalaati, warra dirmatoodha, bakka keenya taatan. Duuba Abubakar Muusaa Wadaa yeroo baajaarraa gaafa du'e walaloota akkam katan. Guyyaan nurra dabruuni duutaa nuu dhaamaa watkaanis dhaabbatee awwaalaa nu yaamaa
obboleessa keenya ka awwaallee galle ni dhuftan nuun jedhe nuutun beekin malee jala nama yokkuu guyyuu laayibireerii awwaalle gajjeenis garaa bal'atti kan numa liqimsitii Abubakar obboleessa kiyya Abubakar Muusaa Wadaayii Roobaa Jaarraa falmiin jaalkiyya hojiin jaalkiyya hawwisaan jaalkiyya hin duune ni ajjeefame hin dhabamne ni jiraata na caqasuu keessaniif galatu. Hamilen muslimada hamilen agero sampai kita umri dia terkaya anduhi umri derada enam Hanatan Sudan ini Dhaka yaadannoo abbaa jiru hin hanqatee jira yeroo gabaabduu keessa dhageessu wayita dhageetti na jidduutti kanartame urjii artistoota Oromoo Qamarree Yuusuf garaa gaditti danda'e.